irreechi kun inni irraa kun irreecha malkaa jedhama. Kan inni irreeffatamus immoo horaa sadii irrattidha. Kun inni kalaqa Oromooti. Kalaqa hawaasa kanaati. Qabeenya uummata kanaatiif waa uummata kanaan uumame waan ta'eef addee uummata Oromoo dhufee hafuuratti baafata. Eenyummaa koo jechuudhaanaaf maaliif sabni Oromoo jalqabaaf innaa irreeffachuu jalqabu Oromootu akka eenyummaa isaa ibsutti godheeti kan aadaa isaatiin waaqa isaa galateeffatu. Kanaaf irreecha innaan dhufu anaaf eenyummaa koo ittiin calaqqisiisa jedhee yaada. Yogguun irreecha dhufu Oromummaa ajaa'ibaatu natti dhaga'ama. Sababiin isaa Oromoo kaabaa kibbaan argaa, Oromoo bahaa dhiyaan argaa, Oromoo aadaa adda addaa calaqqisiisuun argaa, Oromoo uffata aadaa garaagaraa uffatee dhufuun argaa, Oromoo sirboota garaagaraa sirbuun argaa. Kun immoo Oromummaa kootti caalaa akkan boonu, Oromummaa koo caalaa akkan beeku wanna na taasisu keessa isa guddaaf isa olaanaadha jedhee yaada.